Wanni godhe kun maamma godhe kun nunus sisiiftu. Maaliif nu jalaa baaseeti deebi'ee gurbaa haan qaqabnee nu jalaa baase. Mana nu fidee hajawwee harkaa walitti guuree jawwee harkaa walitti guuree hoottaa jara guutuu hadawwaqee hoottaa gayyaase. Isa Maammadi. Nuti immoo bakka sanatti nuti jiraachuma keenya sanaan fe'inu hanga isaa sirreeffannutti nuti amala sirreessaa hanga dandeenye qilleensa addunyaa kanammaa akka inni agarre goonutti nuti fayyumaa qabna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota keenya salaamtaan xiyyaatanoonni irraa burqite bakka jirtan marti qilleensa irraan isin hagee jechaa jirra gaa alhamdulillahi silaa akka namaatiin hin jirru gartee warri gartee rabbii dhabama siyaa godhu rabbi siyaa dhabamsiisu warri dachiin sinaa jettu joos rabbii dachii isiniin haa qotu nama miti. Maaliif nuti roorroo nama firraa dhorku jira. Nama nu roorrisee firraa dhorkine malee nuti nagaya waa malee naman tuyi nama nu tuqe tuyne. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenyaa fi jaallatamtoota keenya jirra hin jirtanii. Akkasumas gaa arraan tana maal qabattanii dhuftanii jechuun keessan hin oolamu heera torbaan tokkooti usde. Heera torbaan tokkochaa kana wanni usneem nuti waan biraa dalagu jirra. Tanuma keessa dhufanii nu jalaa jarri mujrimni nuu miti mujrimni isaanii nuti nu roorrisan nama nu dhabamsiisuu bade nama jireenya keenya hin peene nama hujii teenya tana hin peene nama kana firraa dhorku jirra malee nuti waan biraatii miti. Arraas boruus firraa dhorkine waa takkaas nu godhan. Jecha firraa dhorkine nuti humna isaanirra jabduuti waan nu godhan takka maal fidan. Nuti humna isaanirra jabduuti ibduu baa qabna nuti humna isaanirra jabduu ibduu baa qabna sheeyni haa jiraatu alhamdulillah. Amma immoo isaan akkasii wal guurratanii gartee gurbaan jalaa baamna jaanii nama. Wal guurrachuun isaanii maal fiddee jettee kun akkas goote maal fidan. Hadiiri Maammadi Hadiir lamaani isaaniitu nu jalaan deemee mana sanan namni beeku mana gurbaatti hiina san. Maammadi fi Hadiiri bar warri waan akkanaa nu godhu jiru kun. Isaan lamaaniin nu godhu jiru. Jara kana godha keenya beeku warri kana qilleensarra nu afeeru jiru isaan immoo isaan lameen. Isaan fi fuudha kan harkanii barka akka jettaan achi keessatti nuti beekaa dhiibne malee isaan sanuu irraa laaffifne malee barsiilaa qaceellatti itti jabaasuu qabna akka silaa achumaa gadi hin baanetti. Akka silaa achumaa gadi hin baanetti akkasitti achitti hoollatanii kana deeman wallaalanii dhadhamaan isaan guutuu akkasitti dhadhamaamne ga'e. Silaa qaceelloon laaffifne qaqqabnee isaanumaa walumaanuu silaa hiine hojumaa. Amma immoo ammaas ni dandeenya akka hojii ta'e tanan seen akka dalagaa ta'e tanan seen isaan kana guutuu bakka takka qaqqabu. Irraa hafalloo tana isaan garsiisu teenya sababa isa yoo isaan guutuun qabin ammoo warri dura qabu teenya Maammadii fi Hadiiri warri iccitii teenya nu jalaa baasee kana qilleensarra nu afeeree akka hunda nu godhu jiru isaan ammaa tana isaan warri dura irratti dalage. Nuti immoo halkanii guyyaa rafutti hin jirru. Dalagaa maal dalagu jirra? Dalagaa isaan kanarra dalagnee isaan kana hunda nuti akka isaan kana guutuu harka kannisiifnee isa harka galchinu dalagu jira. Arrarraa kanneen raafuu jaan ammoo nuti ganaa. Teenyee ammaa akkasumas tirii gadda kana teenyee afaan kaatti jiru. Teenyee qamaanee dalagarra jira. Amma immoo guddaan baarii gaafattoo akkas goonee gaafattoodha irraa laaffifneemi. Taraa kana dhiisi tasaa dhumattee bar taraa kana. Gaafattoo irraa laaffifnee amma booda irraa laaffifne. Amma immoo yoo nuti sa'aatii 24 keessatti irraan dalagin nuti namaa miti. Wanni namni nu jalaan deemu jiru ammaas mucaa miskiina fakkaatee mana baartaa osanni beektaa Maammad saniitu isa akkana nu godhu jiru. Saniitu guyyoota tokkochaa gartee dhufee achii baasanitti sirtaa teenya hunda harkee. Osoo haala magaalaa kanaatu hin bareedini bakka tanaan nu gahu jira amma garsan. Deebi'ee namni baaris nu jalaa baasee manatti fidee fatiyaa jaartii baarii wajjin. Mana galee hanga haaressa ta'uuf ta'ee achirraa ilaanga ballotti nu jala seenee isaanumaa boo warri akka nu babbane hanga isaan kana bar kararraa meesinitti. Amma booda gaa. Duruun teenya tun hin jirtu bar kanarra. Amma booda. Amma booda. Isaan qabne agarsiifneemi
ganaa deebinee bakka takka qabna. Kana booda akka isaan guututti harka hannisifnee nu jalatti hoggonamanii jiraatan godhuu dandeenyeen. Dirqamni dandeettan ati ni beekta mana sheechaatti si garsiifne dheeyte amma qaayina ammaan tana keetti amma qaayina wantanaa walqixxee isaa jee sheecha bira jira. Sheecha bira taa'u jira amma cidhiif ni addunyeeti. Amma qaayina alaamaan jarri been barbaasan hoggaatti dhaqanii gurbaa qaban akkatti mana sanii baa wallaalanii mannummaan sanuu dhadhamaanii jeeti naayimee bilbilee. Seenaan kuma isaan qajeelatti laaffisin bar seenaan nutti hafte. Nuti hujuma garsiifneenneeti hujuma ta'e sana garsiifneenneeti isaan san dhiifnee wadhu. Amma harkuma keenya keessa jedhanii amma harka keessatti deeffannee harka yoo kan nuti naa barnooti amma ganaa hanga isaan qabnutti nuun jiraannu qaama. Nuti ni nuun jiraannu jalaan bifna nuti manaas akkuma laatanii jirta laal bakka takkatti isaan beekan san qofa hin beeknu mana hedduu kireeffannee qabna. Maliyaana qabna nuti dachatti. Maal yoo taa'u baatan isaan kana hunda taa'u baatan nuti firraa uffisiifneeti isaan akkuma gartee usanii calma jaanii akka horii nyaatanii dhugan goona amma. Kaameraa kana booda akkasuma. Hadeen gadda qabnee ni beekta akkatti qabnee waliin qabnee akka kaameraa duba goone amma utal goone hin dubbatu. Hin dubbatee hafuuran baase jaalisi mi'a as bee dubbatu ammaa. Bifnetti qabnu bifne nuti namatti qabnu bifa hedduudhaa jira hedduu sanirraa amma immoo tattinaa kanaan fayyadamne maluti bifa jalqabaa fayyadamne ta jalqabaa fayyadamne ta lammaffallee fayyadamne silaa bifa lammaffaatti fayyadamne silaa bifa lammaffaa san nuti itti fayyadamne isaan hunda bar silaa hoggana kayya jala galfanne silaa galfanne nuti immoo tana agarsiisu jirra fakkeenya agarsiisu jirra malee akka hunda ni beekna bifatti qabnu hunda karaa adda addaa meeqa barannee jira sheeticha jira barannee akka hunda beeknaa miti karaa hunda beeknaa karaa isaan harkan kanaanis Muhammad amma silaa miskiinummaan akka nu seenee akka nurra dalagu jiru kana boruu bar filima kanatti qayyaree haadha biraatiin itti dhufne khalaas lima isa naqachuu teenya bara isa dachii jalatti mana dukkanaa geessu teenyaa dukkana bakka ifaa nagate. Yaa daawwattoota keenya yoo nuti warruma baar jira deem dhage ijoolluma mana baarii fi dhage hadiirii fi hadiir lamaanii fi Muhammad kana warra gartee nu jalaan deemee nus qabsiifnee ni qabsee barbaadaa fi akkasitti deem nus ni qabsiifnaa isaanuma kanaa qabnaa jeeti baarachitti hafeen edaa barakkatti akkasitti achitti kana maafuu ta'een isuma sanuu nuti ganaa amma qabneeti hoggaa isaan baanu hoggaa isaan Muhammad barbaadaa baanu isaanis qabnee waliin bakka takka isaan qabnee walumaan bakka takkatti ussiifnee akka godhuu teenyu ni eeyyan doota kanyeen sambira waliin itti dhufne harku teessanii akka nuti godhuu teenyu waan amma isaan nu godhanii boollaa fi bakka hunda waan nuti qabnu iccitii teenyan jalaa baasanii kan nu godhu jiru kan akka isaan godhuu teenyu. Amma kaameraa irratti hin dubbannu immoo Muhammadiis kaameraa irratti hin dubbannu Muhammad gaafuma isa qabne haa taatu. Gaafuma isa qabne waan nuti goonu nuti duraan isaan nuti miskiinaa amma biyyarraa dhufee kunumaan beeku jenneeti usne amma immoo wanni inni godhe kun Muhammad godhe kun nu nussisiiftu baadis nu jalaa baaseeti deebi'ee gurbaa kaan ka qabnees nu jalaa baase mana nu fidee Hajawee harkaa walitti guuree hottaa jara guutuu hadawwaqee hottaa gayyaase isa Muhammadi nuti immoo bakka sanatti nuti jiraachuma keenya sanaa hin fe'inu hanga isaa sirreeffannutti nuti amala sirreessaa hanga dandeenye qilleensa addunyaa kanammaa akka inni agarre goonutti nuti fayyumaa amma jarri kaan barbaarfaan waa'ee keenya amma maaliif beekan ni hundubbatan amma maaliif beekan gaafattoo akka qabnee goone gartee baay'ee quba qabda akka gartee goote qabnee quba qabdaame amma immoo jara lamaan kana jara kana qabna Muhammadii fi Khadiir kana qabneeti deebinee waan san fuudhee mana isaanii waan san isuma kana Muhammad kana hoo woomana itti goone san guyyaa sheetichi godhe san fuudhee jiru akka Muhammadummaa godhuu itti qabne booda isaan kan harkifatee akka bisu goone isaan kan akka wallaalu goone akka walitti kana wal jala yaasanii fidan godhuu teenyaa Muhammad kana isa kana godhe anamma akka innummaan qabee fiduu godhuu teenyaa nuti immoo dhaamsaan ammaan asii dhaamuuf guddaan baarii yaa baadhu yoo birraa taa'u baadhu irraa taa'i nuti galchiifnee jirra ati irraa ammallee birraa taa'u deebitee nu barbaaddee tunjoollee mujrimoonni hattoonni ammaas waan hin dhiibneef deemi
Hattoonni akkasii godhe gartee taa'e. Gurbaa baasettee gammaddeemi. Mujrimni si asi taa'u dinnaan nuti yoo nuti fatiyaa jaartii sigaraa hin qabin akkatti qabnu fatiyaa akkam qabnani beektaa? Beeksisasi. Intala laasanitti ergine. Intala laasanitti ergineeti akkuma isiin hin beeknetti intalti haa fuutu ishee haa qabdi. Intalti akkuma isiin hin beeknetti haa fuutee dhalma gootu fatiyaa. Akkanumas salaamteeti haa garagalti isiin ifeewuu jala deemtii fatiyaa. Isiin ifeewuu jala deemti. Yoo amma namaaf goomu nama biraan maarree qabanii way maarreen ija kiyyaa lubbuutiyyaa jedhan nama biraatti. Isaaniin jirtu isaanii kaayinaa isaan kaayina nuun jechuun jiran isaanii kaayinni ajaa'iba. Namni kaayinni yaada biraan hojjetu jiran isaanii. Isaani. Nuti isaan kan rakkoo lafirraa dhorku jirra malee roorroo isaaniirratti ofuufi miti. Nuti roorroo dalagaa namaan seenaadha. Hujii seetichaan seenaa seetichaan tuqinaa jenneen. Tanuma nuti. Isaan seeticha dhabamsiifnaa seeticha dhabamsiifnaa mucaa seeticha jala deemu kanaan najjaasiisa dhabamsiifneeti hiinee caccabsinaa. Nuti hoo nama isaan hidhanii caccabsanii miti. Sanii miti nuti humnaaf dandeesse nuti. Humnaaf dandeesse nuti gareen teenya hedduudha. Humnaan jiraatti jira nuti humnaan. Gareen teenya hedduu akkatti isaan dhamaannees halee harkan. Akkatti isaan akka beeynetti irraa dhorkuu dandeenyu nuti humnaanis akka beeynetti irraa dhorkuu dandeenyu. Bifti itti firraa nama dhorkan hedduu jira. Nuti akkasitti isin garsiifnu jennee jirra. Amma immoo amma booda mee nuti sa'a 24 keessatti boru waan goonee isin garsiifnu asirratti kaameratti hin dubbannu yoo nuti isaan kana guutuu bakka takkatti hin qaqqabin kanumaafu daawwattootaa fi hordoftoota keenya maaliif kana gootanii warri jettanillee ni jirtan. Nuti immoo rakkoon hojii baatee kana nu goosisu jira malee isaaniin nu roorrise hojii namaa seenan hojii namaa mirgee fi qallattuu abbaa ciisaa jedhanii nuti mirguma keenya san falmachuu jira malee roorroo biraa ta'u isaanirra dhiibu jiru takka hin jirtu. Nuti amma immoo ol warri nuti qaqqabne kun hundinuu ol bee dubbannaa nuti akhiraa dhabama isaan goona. Dhabama isaan goona kanumaafuu ammoo warri karaa sirrii hin jirre warri shirriirri baarpaadha. Baarii fi diinee dhammaas Maammadi isaan kana hunda gurraachi sun faan barkaa'ee nama ajaa'ibaatu isa haa. Yoo nuti tokko tokko qaqqabnee isin hin garsiisin daawwattoota keenya asirratti ganaa isin hin dhaadadhu bifatti qabu isin hin himu amma booda hojuma teenya qofa gartanii.